Kantiibaan magaalaa Dirra Dawaa dabarsee Sumaaleef kennaa jira jechuun mormii guddaa toora miidiyaa hawaasaa irratti kaasee booda obbo Jawaar Mohammadis barreeffama dheeraa waa'ee Dirra Dawaa barreessan. Obbo Jawaar Mohammad waa'ee Dirra Dawaa bal'inaan kan barreessan karaa feesbuukii isaanii akkana jechuun eegalan. Dhimmi Dirra Dawaa fanjiiwwan sirna wayyaanee Oromoof saboota biroo jidduutti awwaalame bira kute keessaa tokko yoo ta'u yeroo hedduu dubbataan ture jedha obbo Jawaar Mohammad. Akkuma sirni sun kufeen fanjii sana fashaleessuuf carraatu ture jedha Jawaar. Akkuma biyyatti galeen dirreen jeequmsa keessa waan turteef dhimmoota adda dureen irratti hojjedhe keessaa tokko ture jedha. Marii alamootaa fi ustaazota waliin taasise irratti hubannoo hedduu argachuu dandeenye turre jedha Jawaar Mohammad. Dhimma kana irratti kitaaba hin gaabbuu boqonnaa 8 keessatti yaaliiwwan taasisaa turre barreesseeraa jedha. Dubbii dirrees ta'ee kanneen birootiifis furmaata waaraa laachuu fedhii hawaasaa gama lamaaniitiin ture danqaa itti uume jaruma keenyaa jedha Jawaar Mohammad. Dhugaa dubbachuuf hoggansi gama Sumaalee dubbii Dirra Dawaas ta'ee kan Moyyaaleef mariin furuuf heeyyamamuuf qophii turanii jedha Jawaar Mohammad. Dhimma silaa gaafa marii hawaasaa furmaata qophii ture sana danqaa itti ta'an amma maaf ajandaa godhan. Murni aangoorra jiru kun fanjii wayyaaneen awwaalte sana achuma tursiisan gaafa barbaachisaa ta'e fayyadamuuf kaawwatan. Dhimma seenaa Dirra Dawaa amma dubbii taate durattis dubbii qoqqotaa turan. Fakkeenyaaf gaaffilee Oromoo marii biyyaalessaaf dhiyaate jedhame keessa fanjiilee wayyaaneen awwaalte kanneen akka Moyyaalee, Hararii fi kanneen kana fakkaatan hedduu balballoomsuu yaalii turan. Uummatatu jala qabuu dide malee jedha Jawaar Mohammad. Akeekni fanjiilee tuttuqaniif immoo furmaata isaa barbaaduuf miti. Akkuma warra isaan guddisee sana maddaa tuttuquuf Oromoof saboota biroo walitti gaarreeffachiisaa umurii dheereffachuufi jedha xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad. Wanti namni yaadachuu qabu Dirra Dawaa mootummaa naannoo of danda'ee fi bulchiinsa hin qabdu. Mootummaa federaalaan kallattiin bultii jedha. Bulchiinsi magaalaa aangoo xinnaa tajaajila hawaasaa laachuutti murtaa'e qaba. Magaalattiin galii ofii hin sassaabdu federaalatu sassaabaa jedha. Imaamata diinagdeef hawaasaa baasuu hin dandeessu. Kanaafuu kantiibaa magaalaa sanii Dirra Dawaa dabarsee kennuu yookaan gurguruu dhiisii baajata isii irratti murteessuuf poolisii magaalattii ajajuufu aangoo hin qabu jedha Jawaar. Dirra Dawaan gurguruuf aangoo kan qabu mootummaa federaalaati. Kanaaf dubbii Dirra Dawaa adda durummaan kan gaafatamuu qabu Abiy Ahmad malee Shimallis Abdiisaaf Kadir Jawaar ta'ee Mustafaa Muhammad miti jedha. Duulli kantiibaa irratti godhamuu akeekni isaa takkaahuu dubbii kana maksuuf yookaan ammoo qaama wal morkii murna keessoo isaanii ta'uu malaa jedha Jawaar Mohammad. Namni dubbii seenaa tana adda durummaan tuttuqee kaasee ammoo ifatti hoggansa siyaasaa fakkaatus qondaala damee basaasaa buleessaa kan bara wayyaanee uummata Dirra Dawaa walitti buusaa turedha. Damee basaasaa ammoo kantiibaa yookaan bulchiinsa naannoon osoo hin taane muummicha ministeeraatu ajajaa jedha Jawaar Mohammad. Gorsi an uummata keenyaaf gama lammaaniisiif qabu dhimmi Dirra Dawaas ta'ee dhimma biroo haala amma jiruun furmaata argachuu hin dandeenye ta'uu isaati. Murni aangoorra jiru akkuma wayyaanee illee jibbitee sabootaan walitti buusuuf malee furmaata waaraa fiduu hin feetuu jedha. Hawaasa Sumaaleef Oromoo walitti buusuuf wixxiffataa akka jirtu argaa jirra. Atakaaroo Dirra Dawaa kaasuun dabalataan gama Baaleetiinis walitti buustee jirti. Kanaafuu uummanni keenya murna badii tanaaf meeshaalee ta'uu wal miidhuurraa ammaaf wal obsuun gaafa tasgabbiin dubbii furmaata danda'u eeggachuu wayyaa jedha.